sadii annoo kana tureera jaalala Waaqayyoo ta'ee guyyaa muraasa booda gara biyyaatti deebi'aa jaalala Waaqayyoo ta'ee yoo inni jedhe immoo yeroo biraas ol agarra yoo dhufe immoo achitti ol agarra. Galanni Gooftaaf haa ta'u. Sagalee Waaqayyoo keessaa bakka tokkoon dubbisaa hundumti keessan mee Maatiyos boqonnaa 13 lakkoofsa 1 hanga 9 akkuma kana lakkoofsa 18 immoo hanga 23tti waliin dubbifanneetu kutaa sana keessaa dubbii sagalee Waaqayyoo waliin ilaallaa. Yoo jaalala keessan ta'ee dhaabbanni dubbii Waaqayyoo walii wajjin dhaggeeffannee natti tola. Waaqayyo isin haa eebbisu. Wangeela Maatiyos boqonnaa 13 lakkoofsa 1 hanga 9 dubbifannee itti fufnee 18 hanga 23 dubbifanna akkas jedha. Guyyaadhuma sanas Yesuus manaa ba'ee ciisaa bishaanii bira taa'e. Tuutni soonaan guddaan isa biratti walitti qabaman bidiruu tokko yaabbatee barsiisuudhaaf taa'e. Namoonni hundinuu immoo qarqara ciisa bishaanichaa hin dhaabbatu turan. Yesuus fakkeenya garaa garaatiin waan baay'ee isaanitti himuutti ka'e. Kunoo namichi tokko sanyii facaasuudhaaf ba'e. Inni utuu facaasuu kaan karaa bukkee bu'an. Simbirroon immoo dhufanii funaananii nyaatan. Kaan immoo lafa dhagaa lafa biyyoo baay'ee hin qabne irra bu'an. Lafti isaan irra bu'anis biyyoo gadi fagoo waan hin qabneef dafanii biqilan. Yommuu aduun itti baate garuu hin coolagan. Hidda gadi fagoo waan hin godhatiniifis gogan. Kaan qoraattii keessa bu'an. Qoraattonnis guddatanii isaan hudhuudhaan kaan garuu dhiifama. Kaan qoraattii keessa bu'an. Qoraattonnis guddatanii isaan hudhan. Kaan garuu biyyoo gaarii irra bu'an. Ija godhatan. Iji isaanis kaan dachaa 100, kaan dachaa 60, kaanis dachaa 30 ta'e. Namni gurra qabu haa dhaggeeffatu jedha. Waaqayyo gurra keenya haa banu. Lakkoofsa 18 qabnees akkuma kana ilaalla walii wajjin akkas jedha. Hiikkaa fakkeenya namicha sanyii facaasuu jedha mata dureen isaa. Yesuus itti fufee egaa fakkeenyi namicha sanyii facaasuu maalitti akka hiikamu dhaggeeffadhaa. Akkasuma sanyiin karaa bukkeetti facaafame ta'e. Eenyullee dubbii mootummichaa dhaga'ee yoo hubachuudhaa baate inni hamaan dhufee dubbicha isaa garaa isaa keessaa facaafame in butata. Akkuma sanyiin lafa dhagaa keessatti facaafame ta'e akkasuma namni dubbicha dhaga'ee achumaan gammachuudhaan hin fudhata. Inni yeroodhaaf malee hundee hin qabu. Sababii dubbichaatiif rakkinni yookaanis ari'atamni yommuu ka'u achumaan hin gufata. Akkasuma sanyiin qoraattii keessa bu'e ta'e akkasuma namni dubbicha hin dhaga'a. Kana booddees yaaddoon biyya lafaa gowwomsaan sooromuu yookiin duroomuu yookaan immoo badhaadhuu jechuudha. Dubbicha hin hudha. Ija otuu hin godhatiinis hin hafa. Akkasuma sanyiin lafa gaariitti facaafame ta'e immoo akkasuma namni dubbicha hin dhaga'a, hin hubatas, ija godhatees inni tokko 100, inni tokko immoo 60, inni kaanis 30 hin baataa jedha. Teenye kadhanna. Mata duree kutaa kanaaf ani kenne ani biyyoo isa kamii kan jedhudha. Ani biyyoo isa kami.
yaa Waaqayyoo gooftaa galanni dachaa siif haa ta'u. Maqaan kee bara baraan haa eebbifamu. Waa'ee sagalee kee isa jiraataa, waa'ee sagalee kee isa yeroo hundumaa haaraa ta'e, waa'ee sagalee kee isa nama qaru, isa nama hojjetu, isa nama barsiisu galanni ulfinni siif haa ta'u. Ganama kana fuula kee jirraa sagalee kee irraa barachuuf hunduma keenya gargaari. Saba kee gargaari. Ana dadhabaa garbicha kee na gargaari. Yeroo kana nuuf eebbisi. Sagalee jireenyaa kana dhageenyee yaa Waaqayyoo, sagalee jireenyaa kanaan jireenya godhannee gara yaada keetti guddachuu, gara yaada keetti dagaaguu akka dandeenyuuf nu gargaari. Eenyullee sagalee kana dhagahee akka hin badne, kan gurra qabu haa dhaga'u jedhamee akkuma caafamee jiru hubannaatiin dubbii kee dhageenye maal akka fakkaannu of madaallee gara yaada keetti deebi'u akka dandeenyuuf nu gargaari. Waan nu dhageesseef ulfaadhu. Maqaa Yesuusiif jedhi ameen. Ani biyyoo isa kami? Fakkeenya gooftaan kutaa kana keessatti fudhate lafa fakkeessee yookaanis immoo biyyoo fakkeessee fakkeenyota 4 nutti himeera. Kanaaf isa lafa jedhu biyyoo jennee fudhachuu dandeenya. Ani biyyoo isa kami? Biyyoowwan tarreeffaman 4 kana keessaa ani isa kaman fakkaadha jennee akka of barbaannu gooftaan nu gargaaru. Gooftaan yeroo gara biyya lafaa kanaa dhufee jireenyi namootaa keessumaa jireenyi hafuuraa isaanii baay'ee gadi bu'aa. Namni bara Addaamii kaasee Waaqayyo irraa adda waan ba'eef yerootii gara yerootti cubbuun babal'achaa dhufee namni yaada Waaqayyo irraa fagaatee namni jireenya hafuuraatti garmalee bara hadoode keessa kan gooftaan dhalate. Kanarraan kan ka'e barsiisni gooftaa dubbii Waaqayyoo dhugaatti dubbachuudhaan dubbii dubbatu sana immoo fakkeenyota adda addaatiin dinqiif milikitaan ture tajaajilli gooftaa. Sababiin isaa lapheen namaa waan biyya lafaatiin Waaqayyo irraa fagaachuutiin hojii dukkanaatiin weeraramee hadoodee du'ee waan tureef ergaan gooftaa humna waa sana jalaa baasu kan qabu ture. Weeraramuu sana hadoodina sana jalaa fakkeenya baasu fayyadama ture. Kan gurra qabu haa dhaga'u jechuudhaan. Kanaaf gooftaan fakkeenyota nama dinqisiisan adda addaa fayyadameetu namoota bara sanaa tajaajila ture. Fakkeenyonni sunis humna waan qabaniif namoonni dafanii dammaquudhaan gara qalbii diddiirannaatti gara yaada Waaqayyootti deebi'u turan. Akkaataa kanatti wangeela Maatiyos keessatti, Maarqoosiif Luqaas wangeelota kana 3 keessatti qofaa fakkeenyota 30 ol fayyadameera gooftaan. Kanaaf barsiisni gooftaa Yesuus hundee amantii keenyaati. Hundee kiristaanummaa keenyaati. Kiristaanummaan keenya kun, jireenyi kun kan inni marge, kan inni biqilee, kan inni dagaagee jiru dubbii Waaqayyoo irratti ta'uu qaba. Shaakalli hafuuraa keenya, shaakalli tajaajilaa, shaakalli jiruuf jireenyaa, shaakalli deddeebii wanti goonu keessumaa maqaa amantiitiin, maqaa kiristaanaatiin wanti goonu hundumtu dubbii Kiristoos duukaa kan wal argate barsiisa Kiristoos irratti kan hundeeffame ta'uu qaba jechuudha firoota koo. Gooftaan nu gargaaru. Kanaaf keessumaa barri ammaa keessa jirruuf barri gooftaan bara sana fooniin biyya lafaarra jiraate barichi waa tokko tokkoon wal fakkaata. Amma bara keenya keessa tajaajilli baay'eetu jira. Amantoonni baay'ee jirra. Lakkoofsi keenya hedduudha. Gosti tajaajila keenya hedduudha. Fiiginsi keenya hedduudha. Dadhabbiin keenya hedduudha. Garuu
namoonni garaa Kiristoos, namoonni yaada Kiristoos qaban, namoonni barsiisa Kiristoos irratti hundeeffamanii jiraatan, namoonni biyya lafaa jiraachaa jireenya barabaraa keessatti abdii godhatanii jiraatan kan Kiristoosiin fakkaatan, lapheef garaa Kiristoos kan qaban akkuma kana nuu baay'achaa jiruu ta'a jennee of gaafachuu qabna. Jireenyi keenya maal fakkaata? Nuti kam fakkaanna? Dhuguma isa lammaffaa jireenya kana fayyina kana nuuf kenne Yesuus ilaalchasaa, yaadasaa, barsiisasaa fudhannee jireenya godhannee dubbii isaa irratti dagaagnee jirraa jennee of gaafachuu qabna. Kanaaf tajaajilli nuti bara kana laannullee akkaataan tajaajila keenyaa hundi ilmaan namaa cubbutti hadoodee jiru karaa isa sirrii irraa akkaataa jiru kana karaatti kan deebisu, jireenyatti kan deebisu, ergaa gadi fageenya qabu, barsiisa gadi fageenya qabutu bara kana nu barbaachisa firoota koo. Kanaaf kutaa kana keessatti Gooftaan fakkeenya biyyootiin barsiisa, fakkeenya biyyootiin dubbata. Waaqayyo nama biyyoorraa hojjete. Biyyoon sunis kaayyoo uumameef yookiin namni sunis kaayyoo uumameef gaafa jiraachuu didummoo biyyootti akka deebi'u godhe. Kanaaf yeroo sanaa qabee namni biyyoo duukaa, biyyoo kunuunsaa, biyyoo duukaa wallaansoo qabaa, biyyoo nama eegu, nama biyyoo kunuunsu, nama biyyoo dhiibu, nama biyyoo misoomsu, barasaa guutuu wallaansoon isaa biyyoo wajjiniin ta'e. Dhumarratti immoo gara biyyootti kan deebi'u ta'e. Kanaaf Gooftaan dubbii dhugaa, dubbii jireenyaa kana fakkeenya biyyootiin nutti dubbachaa jira. Nutis biyyoodha. Biyyootti deebi'uun keenya hin hafu. Biyyoo isa kamii garuu nuti? Biyyoo isa kamii? Gooftaan fakkeenya inni fudhate arfan keessaa dhugaa Waaqayyoon isinitti himaa of jajjabeessina. Ani biyyoo isa kamii? Har'a of bareen gala, of ilaaleen gala. Daawitii keetiin of argee galuu akkan danda'u yaa Waaqayyoo na gargaari jennee Waaqayyoon akka kadhannu isinan jajjabeessa. Gosti biyyoo inni calqabaa kan dafee irraanfatu, dubbii dhaga'ee kan dafee irraanfatu, isa simbirroonni dhaqanii salphaadhumatti keessaa fudhatan, seexanni jechuudha, simbirroon waan gara biraa miti. Inni irraanfataa jedhama, hin dhagaha, battalumatti irraanfata, waan jedhame iyyuu hin beeku, dagatee jechuudha. Biyyoonni lammaffaan immoo dafeetu mufata. Hin dhagaha, gammachuudhaan fudhata, garuu waa'ee sagalee sanaatiif gufuun xiqqoon yoo isa mudate hin gumguma, abdii kuta, obbo mufataa jechuudha. Inni sun immoo obbo irraanfataa. Inni sadaffaan immoo isa gowwaa, waan ulfina qabeessa argatee, waan dinqii wanti isaaf malle tokko isaaf ta'eetoo jiru, badhaadhummaan bara baraa isaaf kennamee, egereen jireenya bara baraa, ulfinni bara baraa, lubni mootummaa, luba mootii ta'uun, saba Waaqayyoo ta'uun isaaf kennameetoo jiru, waan isaaf kenname kana dagachuudhaan akka salphaatti nama laala. Obbo dagataadhaan immoo adde dagattuu, adde mufattuu, obbo irraanfataa, inni dhumaa obbo hubataa, waan dhaga'e sana ciniinnatee, gudunfatee, yoon jiraadhe kanaaf, kuni hundee kooti, kuni madda kooti, kuni jireenya kooti, kanaaf nattaafu, kanaafan jiraadha, kanaafan du'a jedhee waan dhagee sanatti cichee isa dachaa 100, dachaa 60 naqatee jechuudha. Kanaaf ani isa kami jennee of gaafannu dhugaa. Mee ani isa kami haa jennu? Ani isa kami kana keessaa, isa arfan kana keessaa ani isa kami? Gooftaan kan nu fayyise amantii amannee sanatti firii naqannee biyya lafaa irratti isa fakkaannee akka jiraannuufi. Isa fakkaannee jiraachuudhaan kabaja isaaf akka argamsiisnu. Kaleessa ijoollee mar'ataa turre, kaleessa ijoollee dukkanaa turre, kaleessa ijoollee cubbuu sanyii cubbuu turre, warra abdii hin qabne turre. Dhugaa ba'umsa jireenya gosinitti meerani kanaan dura. Nama akkasii, nama guyyaanitti dukkanaa'e, nama abdii kute, nama si'a meeqa of ajjeesuuf yaalii godhe kana Waaqayyo carraa kenneef, carraa kennee gara kanatti fide.
gara kanatti immoo fidee ofiif akka jiraatu hin barbaadu Waaqayyo. Namni sun ofiif akka jiraatu hin barbaadu, ulfina isaaf akka jiraatuuf. Akkuma kana boolla adda addaa dukkana adda addaa keessaa nu baase achi keessaa baatan isinis maqaa Waaqayyoo ulfaatu. Garuu ulfina keessaniif, gammachuu keessaniif, yaada keessaniif waan barbaadaniif akka jiraatan miti kan isin waame. Waan inni barbaaduuf yaada isaaf, ulfina isaaf, bifa ilma isaaf, fakkaattii ilma isaa taatanii bakka deemtan hundumaatti addunyaan kun ilma isaa akkasiin keessatti argitu. Garraamummaa ilma isaa, jaalala ilma isaa, fakkaattii ilma isaa, Waaqayyoon sodaachuu, gad of deebisuudhaan qulqullummaatti jiraachuu, safuu qabaannee ilma isaa calaqqisiisaa akka jiraannu barbaada. Kanaan ulfina argachuu barbaada, maqaan isaa ulfaatu. Kanaan akkasa kabajnu malee fayyisee nu gadhiisuudhaaf miti kan waame. Kanaaf firii godhachuu jechuun waan biraa miti. Ilaalcha Kiristoos qabachuu, yaada Kiristoos qabachuu, garaa Kiristoos qabaachuu, deemsa Kiristoos deemuu, deddeebii Kiristoos deddeebi'uu jechuudha firii jechuun. Kanaaf 30, 60, 100 inni naqate kun biyyoo isa gosa arfaffaadha. Waaqayyo akkasiin waa taasisu. Kanaaf ammas irra deebi'ee ani biyyoo isa kamii jennee akka of gaafannu, adda baasnee akka of beeknu, of beeknee akka galluun isin jajjabeessa. Tokko tokkoon mee ilaaluuf yaalla. Biyyoo isa karaa qarqaraa, biyyoo isa karaa qarqaraa, biyyoo isa lafa dhagaa, lafa biyyoo gabbina hin qabne, biyyoo qoraachii gidduu fi biyyoo gabbataa dhagaa akka nuti ilaalaa jirru jechuudha. Isaan kun arfan dubbii Waaqayyoo namoota dhagahanidha, waan biraa miti. Amma Waaqayyoo hojjetaa qonnaa ta'e miti, wayim qorataa biyyoo miti. Amma inni haasa'u waa'ee keenya haasa'a, waa'ee warra dubbii Waaqayyoo dhagahaniiti. Fakkeenyi Gooftaa namoota kana fagoodhaa barbaaduun nurraan eegamu. Warra gama sanaan jechaa jira moo warra gama siin jechaa jira jennee fagoo jooruu hin qabnu. Waaqayyo waa'ee keenya kan inni haasa'aa jiru. Namoonni kun arfan fagoo miti, asuma jiru, asuma jirra, waldaa keessa warra jirru, waa'ee keenya haasa'a. Kanaaf karaa biraa namootni gosa 4 waldaa koo keessa jiru, yeroo hunda dubbii koo kan dhagahanii jechuudha. Isaan kun arfanu sanyii walqixattu irratti facaafame. Otoo hin loogiin sanyii walqixatu kennameef. Isaan kana arfan irraayyuu firiin eegama. Qotee bulaan callisee sanyii hin facaasu. Namni sanyii facaasu bu'aa sanyii sanaa eeggata. Kanaan wal fakkaatu. Arfan isaanii namoota waldaa keessa jiranii, arfan isaanii irratti iyyuu dubbii Waaqayyoo himameera. Arfan isaanii irraayyuu firiin eegamaa jechuudha. Inni obbo irraanfataan ni karaa qarqaratti sanyiin isaa kufee sun jechuun lakkoofsa 19 irraa arganna. Sanyiin karaa bukkeetti facaafame sun eenyullee dubbii mootummichaa dhagahee yoo hubachuudhaa baate inni hamaan dhufee dubbicha garaa isaa keessatti facaafame in butata jedha. Inni hamaan sun har'as jira. Inni hamaan sun hojii biraan qabu joo. Hamma guyyaa gaafa Gooftaa Yesuus deebi'ee dhufuutti akka hojjetu isaaf eeyyamameera moo eeyyamamne seexanaaf? Hojjechaa jira moo hin jiru? Kanaaf waajira isaati butuun, waajira isaati abdii nama kutachiisuun, nama dagachiisuun hojii isaati jechuudha. Akka waan seexanni hin jirretti dagachuu hin qabnu. Seexanni jiraachuu isaa tarii namoonni shakkitan yoo jiraattan kanaan dura isinitti himeera. Achi keessaa warra qaalluu jaraa warra dinqiif milikkita godhan keessaa akkamittiin butee akka na baase isinitti himeera kanaan dura. Kanaaf seexanni jira. Seexanni jiraannaan immoo Waaqayyoos jira. An dhugaa baatuudha. An dhamdhameen arge gara jireenya kanaa kanan dhufe wangeela duwwaa dubbisee miti. Kanaaf seexanni akka nuti dubbicha dhageenyee bilisa baanuun barbaadu. Akka nuti dubbicha dhageenyee isa jalaa miliqnu, bulchiinsa isaa keessaa baanee gara yaada Waaqayyoo akka dhaqnu hin barbaadu. Maal godhaa? Waan dhageenyu sana dafee nu harkaadhaa. Dhageenye gaafa asii baanu harka qullaa, garaa qullaa, sammuu qullaa nu hambisa. Yoo yaaddannee gudunfannee baanee malee.
Kanaaf hojii isaati jechuudha inni. Namichi kun hubannaa malee nama deddeebi'u, fakkeenya nama hubannaa malee deddeebi'uuti. Fooniin as jira, yaadaan mana jira. Akkuma amma paastoriin sila dubbatan tarii as taa'a, yaadaan immoo yoona Arjentiinaa moo Faransaayitu moo ta'a. As taa'a waa'ee hojii boruu yaada, as taa'a waan manatti dhiisee dhufe yaada. Kanaaf akkuma hafe hin jedhamneef dhufa malee qalbiin isaa namaas hin jirre jechuudha. Nama qalbii mana kaayee yookiin qalbii iddoo biraa kaayee deddeebi'u, nama hubannaan itti hir'ate namni kun nama callisee gahee deebi'u. Riyaa tokkoon qaba. Hojjetaa wangeelaatiin isa akkuma koo mucaa tokko guddisaa, mucaa firaa. Gaafan tajaajila iddoo biraa deemu waldaa keenya keessa tajaajilli akkam akka ta'e mucaan guddisu sanan gaafadhaa jedhe. Akkami ture har'a waldaan jedhe yeroon gaafu maali obbo har'a koo ibiddumatu bu'e dinqiidhuma ture naan jetti jedhe. Ishi maal fa'aa barattanii hin jedhe. Isoon beeku naan jette. Dinqiidhumatu ta'e har'a dinqii ture maal fa'aa barattan. Isoon beeku jenna taanaan adda dagattu jechuun ishee akkasiiti. Kan irraanfattu. Kanaaf waan baranne beekne madda jireenya keenyaatiin firoota koo addunyaan kun koo naftiin beektu miti. Gizaawii manooriyaachin jedhama sagalee Waaqayyoo yeroof mana kiraatiin kun nuti egeree qabnaa mana bara baraa jireenya bara baraa qabnaa. Kanaaf adda baasnee karaa isa bara baraatti nu geessu kanarra qajeeshinee dhaabbachuu gahaa kana haftee kana gudunfaa kana qajeelchinee gudunfachuutu nurraa eegama malee fooniin as teenyee yaadaan iddoo biraa deemuun nurraa eegamu jechuudha. Kanaaf nama dubbii Waaqayyoo isa bilisa nama baasu kan akka waan waa'ee hin baasneetti dagatee callisee oolee galuu nama gowwaa fakkaata. Yeroo tokko namicha tokkotu ayyaanaaf hoolaa bitatee gara mana isaatti galaa jira. Hoolaa baattatee too deemu hattoonni gowwoomsitoonni namicha kanarraa hoolaa kana fudhachuu barbaadan gowwoomsanii. Kanaaf maal godhanii sadii ta'anii inni tokko gamana kana dhaabataa, inni tokko karaa namicharra achi dhaabataa, inni tokko immoo achi darbee dhaabata ture iddoo sadiitti. Kanaaf namichi hoolaa isaa baatee otoo deemu namichi hattuun inni calqabaa kun maal ijoo maal taatee namicha nana saree baattee deemtaatti hin jedhu. Saree lafa buusee gaafa laalu hoolaadha. Fudhatee salgiirra kaawwatee ammas deemutti fufe. Hattuu isa lammaffaatti dhufe. Inni lammaffaan maal namicha nana maal taatee saree baattee kan deemtu. Maali kun sareedha moo hoolaadha jedhe ammas ilaale jennaan hoolaadha. Hin shakki garuu hin shakki si'a lammaffaa hoolaadha jedhee imala isaatti dhufe. Bakka sadaffaa ammas maal namicha nagaan qabdu maaf saree baattee deemte jennaan namichi hoolaa isaa darbatee achi gatee sokkeedhaan. Seexanni akkas gochaa jira. Isa ulfina qabeessa kana akka waan waa'ee hin baafneetti. Waa'ee isa jireenya bara baraa kana, waa'ee isa bilisa nama baasuu kana, waa'ee isa bara baraaf dhaqnee jiraannu kana akkuma waa'ee hin baasneetti akka lakkoofnu akka tuffannu gochuun hojii isaati. Kanaaf hojii isaa jalaa warra miliqnu Waaqayyoo nu haa taasisu. Kanaaf firoota koo tarii namoonni akkasii yoo jiraanne of eeggachuu qabna, dammaquu qabna, qabeenya seexanaa akka hin taane jireenyi kun lammaffaarra hin jiraatamu marsaa tokkotu nuuf kenname. Marsaa tokkitti kana keessa immoo Waaqayyo nu filate maqaan isaa ulfaatu. Filannaa firri namaa filuu hin dandeenye, qabeenyi namaa argamsiisuu hin dandeenyetu nuuf kenname. Addunyaa keenyarra nama biliyeena 8tu jira jedhama yeroo ammaa kana. Biliyeena amma kana keessaa kan wangeela Kiristoos dhaga'ee karaa dhugaa kana qabate biliyeena 2 hin guutu. Waaqayyo achi keessa warra biliyeena 2 hin guunne keessa nu gasheera filannoo isaatiin. Isa duwwaa miti. Addunyaa kanarra immoo amantii 5,000 oltu jirama jedhamee amanama. Achi keessa 5,000 keessaa immoo isa sirrii isa dhugaa kanarra immoo nu buuseera Waaqayyo. Achi keessa jira nutis. Maqaan Waaqayyo haa ulfaatu. Mee Waaqayyo ulfina kennaa dhugaa. Filatamuu akkamii filatamne qoosuun nurraan eegamu. Filatamuu akkamii kan namni waan kamiin iyyuu argachuu hin dandeenye gooftaan nu waamee nu filatee ati dhuftee fooniin as teessee yaadaan iddoo biraa joorta yoo ta'e wayyoo. Kanaaf obboleessa koo obboleettii koo waan dubbii Waaqayyoo dhageenyu itti haa jiraannu haa guduunfannu.
dagannee ilkaan qaruu Waaqayyo nu haa oolchu. Inni lammaffaan waa'ee biyyoo gabbina hin qabneeti. Waa'ee isa nama miiraan deddeebi'u lakkoofsa 20 irraa arganna namicha kana immoo akkuma sanyiin yookiin lafa yookiin biyyoon dhagaa keessatti facaafame ta'e akkasuma namni dubbicha dhaga'e achumaan gammachuudhaan hin fudhata. Inni yeroodhaaf malee hundee hin qabu. Sababii dubbichaatiif rakkinni yookaanis ari'atamni yommuu ka'u achumaan hin gufata, hin dhufa, hin dhaga'a, hin gammada. Gammadeema yeroo baay'ee deemu diingata gufannaan tokko, diingata rakkinni tokko, qorumsi tokko yeroo itti dhufu immoo battaluma waan dhaga'e sana dagachuudhaan akka hin taane ta'a. Namichi kun yeroo hundumaa nama akkamiiti beektu? Namni akkasii yeroo hundumaa mana Waaqayyoo kan dhufu waa fudhachuu dhufa. Waa fudhachuu duwwaatu hojii isaati. Malee kennuuf yeroo hin qabu. Kennuu jireenya isaa kennuu, yaada isaa kennuu, sammuu isaa kennuu, abboomamuu kennuu, qulqullummaatti jiraachuu kennuu, gahee sarraa eegamu gochuuf badaa qophaa'aa miti. Fudhachuu duwwaa fudhachuu. Saammachuu amma akka lallaba barsiisa bara kana akka ergaa bara kana jechuudha. Wanti hundumtuu bara kana amma waltajjiirra namni bara kana gara mana Waaqayyoo caalmaatti kan dhufu waa fudhachuudha. Lakkisaa jiru waa fudhachuu duwwaa miti. Kennuun nurraa eegama. Ameen. Jireenya kennuu, yaada kennuu, Waaqayyoof garaa kennuu. Kanaaf namichi kun fudhachuu duwwaa waa argatee deebi'uu waa guduunfatee bakka ittiin warra kaan caalee ittiin jireenya biyya lafaa kana keessa deddeebi'uu. Kanaaf fudhachuu malee nama kennuu barbaadu miti, nama jireenya isaa kennuu. Kennuun gatii nama baasisa. Of kennuun gooftaa kanaaf of kennanii jiraachuun tola miti. Garaa jabaachuu nama gaafata. Gooftaa kanaaf jiraachuun immoo gufuu qaba. Bu'aa bayii qaba. Bu'aa bayii tokko yoo dabartan tokkotu itti fufa. Kana darbe yeroo jettan hambiraatu itti fufa. Haa ta'uyyuu malee bu'aa bayii sana keessatti nu hojjetamaa ulfinarraa gara ulfinaatti guddachaa gara Kiristoositti guddachaa adeemna. Maqaa Waaqayyoo haa ulfaatu. Kanaaf bu'aa bayiin kolleejjii Waaqayyooti. Ameen jettu. Bu'aa bayii isinittan himaa hin baqatinaa. Fira godhaa, itti hirkadhaa, keessaa waa barachuudhaaf of qopheessaa malee qorumsa sodaannee, rakkina sodaannee yeroo hunda hulluuqnee asiin bo'achiin bo'uun nurraan eegamu. Yeroo akkas taanu maal taana beektu? Jireenya hin bishaanne, jireenya bukoo, jireenya nyaata ta'uu hin dandeenye, jireenya warra kaan oolchuu hin dandeenye, jireenya gatii hin qabnetu nu rakkisa. Bara keenya hundumaa mucaa taana, daa'imman taana, waggaa 20, waggaa 30 waldaa keessa jiraannaa qorumsi yeroo mata boonnu qabata, waa tokko yeroo dhufu hin naana yoo ta'e lakki as keessatti Waaqayyo waa na barsiisa. Ameen. As keessatti Waaqayyo na faarfachiisa. As keessatti Waaqayyo seenaa koo jijjiira. As keessatti Waaqayyo waan narraa hambisuu barbaade narraa hurgufa. Ameen ameen. Yeroo barsiisaa ture naannoo wangeelli badaan geenye ture kanan ramadamee barsiisu. Hiriyaa koo duukaa mana tokko gallaa nama dhiira. Mucaa tokko maatii irraa kan ari'atamte sababii amantiitiin namni nutti himnaan maaloo mucaa kana ofitti butaatii gargaaraa barsiisaasi sababii amantiitiin ari'atamte nuun jedhan tole jennee fudhanne. An bara sana kadhannaa tokkoon qaba fuula Waaqayyootti. Yaa Waaqayyoo obsa na barsiisi. Mana barumsaatti ijoolleen hojii manaa hojjetteen dhuftu yoo ta'e nan aara, nan dheekkama, nan rukuta ijoollee. Deebisee immoo rukuchuun narra hin jiru jedheen immoo of ceephaa. Kanaaf yaa Waaqayyoo obsuma naa kennii jedheen fuula Waaqayyootti nan kadhadha ture. Booddee Waaqayyoo mucittii kana keessa goree waa naa erge ka'a. Amma nuti yeroo baay'ee obsa akka bishaanii, akka roobaa, akka nurratti gadi roobuu barbaanna miti. Lakkisaa Waaqayyoo waan isin waraanu, waan isin gubu gidduu isin kaa'eetu obsa isin barsiisa. Waaqayyo jibba gidduu nama kaa'ee jaalala nama barsiisa. Waaqayyo gara jabina gidduu nama kaa'ee dhiifama nama barsiisa. Kanaaf Waaqayyo kolleejjii bu'aa bayii Waaqayyoo. Kanaaf mucaan kun
barsiisota isheetiin nuti akka barbaadde jetteetu nu salphisti. Yoo dubbanne jaarsa waldaati maqaatu nu bada maqaa Waaqayyoo arrabsama. Barattoota gidduutti yoo nafiin. Kanaaf waggaa muraasa nu faana edda jiraattee nan yaadadhe ani obsa qabeessa akkamii ta'eera. Too hin jaallatiin jechuudha. Gooftaan nu gargaaru. Kanaaf waan nu mudatu hunda keessatti baqachuu otoo hin taane kana keessaa Waaqayyo leessanii akkamii anaaf qaba. Kana keessaa Waaqayyo faarfannaa akkamii anaaf qaba. Maal na barsiisa jennee Waaqayyoon gaafachuudha malee asiif achi miliquun nurraan eegamu. Hamma biyya lafaa jirtan maaltu isinitti jira jedhe Gooftaan? Rakkinni jira. Hin jiru rakkinni? Ameerikaan jiru fakkaata. Hin jiru? Qorumsi hin jiru? Jira. Kanaaf honqoramtuu hin ceetaa lakkastu siitaa dhagayinaa isa jira. Biyya lafaa jira ka maaliif seexanni jira. Jira moo hin jiru? Biyyi lafaa jirti moo hin jirtu? Hamma biyya lafaarra jirutti bu'aa bahiin jira. Kunoo waggaa 29 edan gara Gooftaa kana dhufe waggaa 22 edan gara yeroo koo guutuu kennee wangeela tajaajilu calqabee an bu'aa bahii akkamii keessa guyyaa guyyaatti. Garuu achi keessaa mata duree adda addaa mata duree lallabaa, mata duree barsiisaa, mata duree faarfannaa adda addaa na faarfachiisaa na gaggeessa. Maqaan isaa ulfaatu. Ishoo baga qorumsi jiraate. Mee ameen jedhaa. Baga qorumsi jiraate. Qorumsi durutti qoree qoorsee nama godha. Garuu hunda miti nama tole jedhuuf malee qorumsa baqa nama mana jala fiigu asiin bahee waan adda addaa gochaa yoo ta'e no amma Kiriismaasiif qophaa'aa jirra. Yeroo Kiriismaasii kana daabboon hin qophaa'aa miti. Fakkeenya fudha yeroo baay'ee daabboo qophaa'u kan ammatoo yeroo itti toshitan eelee diimatee ho'eerra kana yeroo daabboo sana bukoosaa gootanii ammatoo afaan qabaatee wayyoo nan gubadhe dafaa na baasaa maaloon hin dandeenye ammatoo jedhee nutis garaa laafnee ammatoo achirraa baasnee xinnoo turree kukkunnee ammatoo nyaata gochuuf dhiyeessinee nyaata ta'a. Maaliif hin ta'u? Maadha keessisaa? Bukoodha. Jireenyi kiristaanummaa bukoo kan ta'u yeroo baay'ee iddoo tokko dhaabbannee obsaan dandamannee ayyaana Gooftaan keessa darburra asiin baan raajii waamna luba waamna akkas akka bara baraan daa'imman ta'uu duwwaa miti hiriyyaa biyya lafaa hiriyyaa seexanni akka barbaade dhufee mataa nudha maaliif isan caalluqa qoramnee yoo dabarru tarkaanfii tokko hamma ta'e oolmaa seexanaarraa yaada biyya lafaarraa dabalaa deemna. Maqaa Waaqayyoo ulfaatu. Obsa qabeessatti yeroo dabalaa deemnu ayyaana Waaqayyootti guddachaa yeroo deemnu dubbii Waaqayyoo dhagahaa yeroo deemnu kadhannaatti Kiristoosiin fakkaachuutti yeroo hundumaa guddachaa gaafa deemnu akkam beektu pileeniin yeroo teek ofii godhu yeroo lafarraa ol kaatan namni manni gamoon illee wantoonni gurguddoon isin jala maal ta'a deemu xiqqaachaa ol ka'iinsi keessan dabalaa deema dhumarratti isin jalaayyuu badamiti. Akkasi Gooftaa duukaa jiraachuun dubbii isaa irratti hundaa'uun akkas michummaa Gooftaa duukaa qabnuun dabalaa yeroo deemnu wanti seexanaa wanti biyya lafaa inni darbu kun xiqqaachaa ati immoo guddachaa dabalaa Kiristoosiin fakkaachaa yaada Kiristoos garaa Kiristoos sammuu Kiristoos qabaachaa deemta dabarte. Ameen. Galanni Gooftaaf haa ta'u. Kanaaf firoota koo Waaqayyo garaa akkasii jireenya akkasii nuuf haa kennu. Kanaaf namichi kun nama dafee rifatu, nama dafee gufatu, nama jireenya isaa kennuuf badaa yeroo hin qabnedha. Waaqayyo immoo yeroo hundumaa kan inni barbaadu isatti akka fayyadamnu duwwaa otoo hin taane nutti fayyadamuu barbaada. Mee ameen jedhaa. Waaqayyo natti fayyadamuuf na waame. Arraba kootti jireenya kootti adeemsa kootti fayyadamuuf na waameera jennee of amansiisuu qabna malee inni bakka hojii biraan qabu isumatti fayyadamuu duwwaadhaaf jiraan namiti. Bakka inni nu fayyaduuf duwwaa kan jiraatu akka kanatti lakkoofna yoo ta'e hin ta'u natti fayyadamuuf na barbaade qodaa na godhachuuf na barbaade. Kanaaf yeroo tokko dhaabbata tokko keessaa leenjii wa'ii irra turre. Na fellowshippiin jiraachi keessaa wal tajaajilaa wal jajjabeessinaa biloonni durbaa dhiironni jiru bilattiin tokko garmalee nu tajaajilti garmalee
hafuun dandeenyu barfachuu dandeenyu nu dheekkamti xoomaaf sagada kanatti akka hirmaannu nuuf gooti baay'ee fakkeenya nuuf turte. Dhumarraa maaltu ta'ee qorumsi jira teestii jechuudha. Gaafa teestii sanaaf teenyu hanshee qabxiin akka hin taane jalaa ta'e. Tokkas dhamaatu tokkas tajaajiltu sana booddee dhuftee akkas jettee ijoon nageenye isin jette maal Waaqayyo koo akka namaa ta'e jette. Maali? Hayi inni koo warra isa tajaajilaniif dhimma hin qabu. Annan dhiise waa'ee isaan dhiistanii nuun jette. Nama akkasii jechuudha. Dafee kan rifatu, dafee kan gufatu lakki jennaan lakki. Garuu inni akka namaa hin taane. Gara alaafee teestiin sun warra kufanii fi lammaffaa akka kennamu godhee qaaneessee immoo dabarse maqaan isaa ulfaatu. Kanaaf firoota koo teestiin jira. Teestii sana warra mo'annu Waaqayyo nu haa taasisu. Hin gumgumiinaa, abdiin kutiinaa, iddoo kana hin gadhiisinaa. Biyyi biyya caalu, gatiin gatii caalu, magaalli magaala caaltu kan harki namaan hojjenne, kan iji namaan agarre, gurri namaan dhageenye gubbaa kana jirti. Ameen. Ishee ilaalaa ija keessan ol kaasaa yoo addana gufuun baay'ate gaa'ilallee haa ta'u, maatiillee haa ta'u, waldaallee, biyyallee haa ta'u, wanni baay'een wanti isinitti hin tolle yoo jiraate kan mudaa hin qabne gubbaa jira. Ameen. Barri keessummummaa kun hin darba. Ameen. Haleluuyaa. Achitti imimmaan hin haqama. Achi duuni hin jiru. Achi beela'uun hin jiru. Achi hanqinni hin jiru. Kanaaf isa achiif jennee isa kana obsina. Ameen ameen. Isa achiif jennee waan dhageenyutti otoo gumgumiin abdii otoo kutiin duubatti otoo hin deebi'iin tarkaanfanna gara fuulduraatti. Duunillee sanarraa nu hin deebisu. Ejjennu akkasii Waaqayyo nuuf haa laatu. Inni sadaffaan biyyoo qoraattii gidduu isa jedhu lakkoofsa 22 irraa arganna. Akkuma sanyiin lafa qoraattii keessaa bu'ee ta'e akkasuma namni dubbicha hin dhaga'a. Kana booddees yaaddoon biyya lafaa gowwomsaan soorummaa yookiin badhaadhummaa jechuudha dubbicha hin hudha. Ija otoo hin godhatiinis hin hafa. Inni kun immoo nama badhaadhummaa biyya lafaatiin hudhamee deddeebi'udha. Gooftummaa Kiristoosii fi gooftummaa maallaqaa gidduu garaagarummaa gochuu dadhabee miilla tokkoon kan as dhaabatu miilla tokkoon kan as dhaabatu jechuudha. Bakka lachuu kan dhaabatu garuu gara jireenya sanaatti hin galu jedha sagalee Waaqayyoo ka gooftaan dubbatutti. Iddoo lachuu dhaabbachuudhaan gooftaa lama waaqessuudhaan hin dandeenyu. Akka geerarsa keenya geerarsa saba keenyaa yaadattu miti. Shumburaaleen isaa lagaa baddeessaan dharamanii hundumaa keessaan qaba maal keessaan dhabanii hin ta'u asitti hin ta'u hundumaa keessaa qabaachuudhaan biyyittiitti galuu hin dandeenyu. Isa tokkicha isa irraa margine isa irraa biqille isa jireenya nuuf kenne isa seenaa keenya jijjiire isa adda baanee akka jiraannu nurraa eegu isaaf isa keessaa duwwaa akka qabaannu gooftaan nu haa gargaaru. Kanaaf namichi kun obbo Dagataan kun achis jira asis jira. Akkasittiin hin ta'u. Isa ulfina qabeessa isa ulfina hin qabne irraa adda baasee qabachuu hin dandeenye. Nama garmalee gowwaa nama garmalee gowwoomfame namichi kun. Maaliif beektu? Gara biyya lafaa waa finneen dhufnee jedha sagalee Waaqayyoo. Finnee dhufnee irraa ulfina amma qabnu, qabeenya amma qabnu, mana amma qabnu, konkolaataa amma qabnu. Finnee dhufnee irraa maal odhatti maa? Finnee dhufnee irraa hin finne. Fuunee immoo deemna. Hin deemnu. Fuunee hin deemnu. Nuti garuu deemna miti. Hin deemtan fakkaata isin. Hin deemtanii? Lakkisaa jiru hin deemtanii? Mee nama isin bira taa'utti maa? Guyyaa isaan beektu malee hin deemtaa ittiin jedha. Eshoo ameen ameen hin deemna ameen hin deemna bareechinee deemna. Cimaan deemsa sana oolu hin jiru. Beekaan sooressi ani qabeenya qaba miileenii biileenii qaba naman oolchu deemsa sana hundumtuu hin deemna. Garaagarummaan isaa guyyaa ishee hin beeknu. Eshoo kanaaf firoota koo deemuun keenya na fodda ta'eeti dhiisnee deemna hundumaa. Kanaaf isa nu harka jiru kan ulfina Waaqayyoof fayyadamnee
gooftaa irratti hangafsiisnee yoo barbaachise immoo dursinee ergannee ol danda'amu ergachuun danda'ama ittiin mootummaa isaa bal'isuudhaan ittiin obboloota gargaaruudhaan dursinee ergannee qophoofnee warra jiraannu Waaqayyo nu haa taasisu. Kana malee gooftaa dhiisnee isa darbu kana jalatti jilbeenfannee isa waaqessaa akka jiraannu fedha Waaqayyoo miti. Waaqayyo nuti biyya lafaa irratti michoota gurguddoo lama qabna. Amantoonni michoota gurguddoo jaallachuun nuuf malu lama qabna. Tokko Waaqayyo, lammaffaa nama. Kanaan ala michuu gara biraan qabnu, kanaan ala kan aarsaa goonuuf, kanaan ala kan itti sagannu, kanaan ala kan gooftaa godhannu hin qabnu. Waaqa jaallannaa, nama jaallanna. Inni kanatti aanee dabbaalliidha inni kanaan ala jiru. Waan biyya lafaa jaallachuun, ulfina biyya lafaa jaallachuun, qabeenya biyya lafaa waaqessuun. Kanaaf namichi kun kanatu isaaf hin galle. Kanaaf Waaqayyo kan inni nu waame waan biyya lafaaf miti. Kanaaf qullaa nu erge gadi. Otoo waan biyya lafaaf nu waameera ta'eeti sagalee Waaqayyoo keessatti karaa Kiristoos samii biratti eebba hafuuraatiin inni nu eebbise. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u jedhu ture Phaawulos. Karaa hafuuraa samii keessatti eebba hafuuraatiin inni nu eebbise jedha malee lafarratti warqeef meetiidhaan inni nu eebbise jedha miti. Eebba caalu ulfina caalu isa hafuuraatiin eebbifamuu keenya maqaan Waaqayyoo haa ulfaatu. Isa eenyummaa keenya jijjiire, isa egeree keenya galgala keenya jijjiire, isa seenaa keenya jijjiire. Isa gabrummaa seexanaa, gabrummaa biyya lafaa, gabrummaa foonii, gabrummaa mataa keenyaa jalaallee isa nu baaseen beekumsa dubbii Waaqayyoon, beekumsa hafuuraan mataa seexanaa irratti gooftaa nu godhee, mataa nu godhee akka mataa seexanaa dhidhiinnu aboo akkasiisa nuuf laateef galanni haa ta'u. Nuti kun ilmaan Waaqayyootiif jiru. Ilmaan Waaqayyoo aboo eenyuyyuu argachuu hin dandeenye qabnaam. Aboo sanaani diimaaf gofoliin kan nuti calaasne biyyaa kan kanaan dura isinitti hime. Diimaaf gofol qaalluun warra keenyaa sun anatu guddaadha jedheen nu gowwomsa ture. Ana waaqxi duwwaan, ana malee waaqxi hin jiru jedhe. Gaafa waaqxi dhugaan Yesuus dhufu garuu gurguddoota bara dheeraaf inni sagachiise, inni itti sagadame, inni wareega fudhate, qaalluu beekamaan inni dinqii adda addaa godhe sun wayyoo nan gubadhe wayyoo bari natti dhume jedhee watwaatee sokke asin deebine maqaa Waaqayyoo ulfaatu. Aboo kana eessaan argadheen? Aboo kana eentu naa laate? Yesuustu naaf kenne. Aboo kana waan tokkottiyyuu hin madaalu maallaqatti ulfina darbutti. Kanaaf namichi kun obbo Dagataan Esaawuu fakkaata. Akka seenaa warra Israa'elitti hangafummaan ulfina. Esaawuu hangafummaa kana akka hin taanetti lakkaa'ima. Maal naa godha abboona ani beela'eera dheen dafi naa fidi waxii dafi qarbaata naa fidi hangafummaa koo fudhu jedhee furuursee darbate. Kanaaf namichi obbo Dagataan kun biyyoonni sadaffaan kun hangafummaa isaa maallaqatti kan jijjiire, hangafummaa isaa waan biyya lafaatti nama jijjiire fakkeenya sanaati. Kanaaf yoo fedhii qabaate garuu namichi kun abdii qaba. Hin qabu? Abdii qaba. Nattaafu lakki hangafummaa koo naa wayya, gooftaa koo naa wayya, jireenya bara baraa naa wayya. Kun asitti dhufe asitti hafa ani garuu nan deema jedhee. Kanaaf firoota koo abdii hin kunnu. Tarii jireenya akkasii nu qora yoo ta'e, jireenya akkasii nu rakkisa yoo ta'e fuula gooftaatti haa jilbeenfannu. Qabeenya keenya dabarsinee isatti haa laannu. Inni nu haa hoogganu, inni nu haa bushu. Isa qabnuun immoo mana gubbaarraa haa ijaarrannu, gubbaa haa kaawwannu, obbolootaaf haa qoodnu. Kana jireenyi dhugaan, kana sagalee Waaqayyoo kan nu jajjabeessu, kan qabdu gurguriina duukaa bu'u inni jedhe kunuus akkasiiti. Waaqni gara biraan siif hin ta'in kan anana caalaa jaallattu hin qabaatiin jechuudha. Kakuu haaraa fi kakuu moofaan eebbi kakuu haaraa fi eebbi kakuu moofaa tokko miti. Isinittan himaa. Kakuu moofaa keessatti eebbi maaliin madaalama beektu? Qabeenya warqeef meetii qabaachuudhaan, sa'a dallaa meeqa qabaachuudhaan, goota ta'uudhaan, diina keessan moo'achuudhaan,
ijoollee baay'ee horuudhaan madaalama eebbi bara sanaa. Kakuu haaraa keessatti garuu akkas miti eebbi unuuf eebbi kakuu haaraa beekumsa jireenya hafuuraa, qabeenya badhaadhummaa hafuuraa, hafuura qulqulluutiin nagaa ta'e, hafuura qulqulluurraa gammachuu ta'e, boqonnaa ta'e argachuu, cubbuuf seexana irratti olaantummaa moo'icha qabaachuu malee diina foonii hin qabnu. Bara sana diina foonii irratti moo'icha argachuu. Bara kana immoo eebbi keenya seexana irratti, eebbi keenya cubbuu irratti maal qabaachuu? Olaantummaa qabaachuu. Akka Phaawulos hafuuraan namoota hedduu dhalchuu, da'uu, akka ergamoota Yesuus namoota baay'ee gara mootummaa Waaqayyootti dachaafachuu, obboloota 100 lakkaa'aman haadha abbaa qabaachuu jechuudha. Namni anaaf jedhee maatii isaa dhiisee, obboleettii isaa dhiisee, haadha isaa dhiisee dachaa meeqa? Akkuma jedhu kan namoota Kiristoositti da'uu, Kiristoositti godhachuutu eebba kakuu haaraa keessatti. Kanaaf maallaqa waaqessuun, waan biyya lafaaf gadi jechuun mallattoo kakuu moofaati. Kakuu moofaa waaqessuu namni akkasii hin fayyine jechuudha. Yaala madaan milikkitna. Gana buluu kidaanii keessa jireenya jiru jechuudha. Namni fayye garuu jireenyi isaa kan Kiristoos, qabeenyi isaa kan Kiristoos, ulfinni isaa kan Kiristoos, maallaqni isaa kan Kiristoos. Namni fayye Kiristoosiif qabeenya isaa wal bukkee hin kaa'u, qabeenya isaa gadi buusee miilla jala kaa'ee Kiristoosiif jiraata. Nama arfaffaa, biyyoo arfaffaan isa kana. Kanaaf firoota koo, isin biyyoo isa kamii? Ani biyyoo isa kamii? Kanaaf badhaadhummaan keenya mootummaa Waaqayyoo bal'isuuf, obbolootaaf hiruuf kanan ta'u yoo ta'e dhumni keenya gadhee ta'a. Kanaaf obbo Dagataan jireenya hin taane kana keessaa dafee ba'ee gara nama arfaffaa, gara safirii dachaa 100, dachaa 60, dachaa 30 naqatee sanaatti dafee hin ce'u yoo ta'e gaariin ta'u galgallisaa jechuudha. Kanaaf fagoodhaa barbaaduun nurraan eegamu. Namoonni amma ammaatti ilaalle 3 namootuma mana Waaqayyoo keessa jiran isa dhumaa. Biyyoo gabbataa, obbo hubataa, lakkoofsa 23 irraa. Akkuma sanyiin lafa biyyee gaariitti facaafame ta'e immoo akkasuma namni dubbicha hin dhaga'a, hin hubatas, ija godhatees inni tokko 100, inni tokko 60, inni kaanis 30 hin baataa oo hin naqatattiin jedhe. Firee jechuun yookiinis immoo ija jechuun sila dubbadheera yaada Kiristoos, bifa Kiristoos, oolmaa Kiristoos, adeemsa Kiristoos qabaachuudha. Kiristoosiin fakkaatanii jiraachuudha firii jechuun. Kanaaf gooftaan maal jedhee? Firii yoo naqattan, bartoota koo yoo taatan, abbaan koo kanaan ulfina argata jedhe. Firii yoo naqattan, yoo ana fakkaattan, maateetes koo yoo taatan, maateetes barataa barsiisaa fakkaatu yoo taatan, isin dhuguma firii kooti, isin dhuguma na fakkaatu. Bakka deemtan hundumaatti namoonni isin keessatti ana argu. Yoo dhuguma kana gootan, Waaqayyo abbaan ana irratti ulfina argata, isin irratti ulfina argata, biyya lafaa irratti ulfina argata. Ija baay'ee godhachuu keessaniin jedheetu dubbata. Namni kun nama jireenya dhugaatti deddeebi'u. Namni kun dubbii Waaqayyoo dhaga'uudhaan kan hojiirra oolchu. Namni kun nama abboomamu, nama jireenya abboommii Kiristoos irratti hundaa'e qabu. Maatiyos 7:24-25 irratti akkuma barreeffame, sagalee koo dhaga'ee kan raawwatu mana isaa kattaarratti nama ijaarrate nama gamna fakkaata isa jedhe. Bokkaanis hin roobee, lolaanis hin lola'ee, qilleensis hin qilleensa'ee, manichas hin dhiibee, garuu kattaarratti waan hundeeffameef manni isaa gonkumaa hin jigne isa jedhame fakkeenya sanaati. Ameen ameen. Aloddaqa. Dobraatti immoo Yaaqoob keessatti warra dubbicha gootan ta'a malee warra dubbicha dhaga'uudhaan of gowwomsisan hin ta'inaa jedha waan ta'eef dubbicha dhaga'uudhaan akka namicha kana, akka biyyoosa arfaffaa kana akka taanu Waaqayyo nurraa barbaada. Kanaaf biyyoosa kana ta'uudhaaf, nama akkasii ta'uudhaaf wal'aansoo qabuu qabna firoota koo.
jecha maaliin akkan isinitti mun beeku addunyaan kun hin dabarti nuti sin dabarra kanaaf isan dabarree kana cimsinee akka qabannu gooftaan nu gargaaru Phaawulos Xiimotewosiif yeroo barreesse maal jedhe dubbata beektu Xiimotewos keessatti jireenya bara baraa qabadhu ittiin jedhe qabadhu isan dabarree kana qabadhu isa gudunfamuu qabu kana isa siluukaa darbu kana isa gita hin qabne kana qabadhu kanaaf qabachuu kanaaf waaqayyoo qajeelummaa nuuf qopheesse badhaasa nuuf qopheesse galgala gaarii nuuf qopheesse garuu amanamummaa nurraa barbaada jireenya nurraa barbaada kanaaf yaa nama nanaa jabaadhu namni arfaffaan kun biyyoon arfaffaan kun jabaadhu gatiin kee guddaadha badhaasni kee guddaadha isarraa laaliin isa si marsee jiru isa abdii si kutachiisu isa karaa maatii karaa gaa'ilaa karaa waajiraa karaa biyya lafaa nagaa dhabuudhaan isa si marsee jiru hin ilaalin iji kee olaa ka'u isa bara baraa ilaali isa dubbii kana dubbate Yesuusiin amani ameen ameen guyyaan kun hin darba yeroon kun hin hafa guyyaan kun hin bari'a namoonni dukkana keessa abdii kutannaa keessa jiraattan hin bari'a Yesuus teessoo isaarra jira kanaaf ani isa kami ani isa kam biyyoo isa kam biyyoon gara biyyootti deebi'uunsaa dirqama Yohannis 15:6 maal jedha anatti kan hin jiraanne dameen sun hin kutamaa hin gatamas hin gogas isaanis walitti qabanii ibiddatti gad darbatu hin gubatas jedha garuu warri jiraatan immoo hin qeexxa'amu firii naqatu ulfinarraa gara ulfinaatti hin ce'u isaan kun garaa waaqayyoo warra qaban isaan kun warra gammachuu Kiristoos gaafa guyyaa dhufu isaan badhaasu kanaaf bara kana keessa firoota koo gara biyyoo isa arfaffaa kanaatti gara fakkeenya nama kanaatti waaqayyoo nu haa guddisu akkuma sila dubbadhe bara keenya keessa gaama xumuraan jira bara keenya keessa amantiin baay'eedha tajaajilli baay'eedha namoonni baay'ee qeesonni luboonni baay'ee paastoroonni wangeelaawwan baay'ee raajonni baay'ee garuu oomishni oomishamaa jiru namni Kiristoosiin fakkaatu namni dubbii kana irratti hundaa'ee jiraatu immoo muraasa ta'aa jira kanaaf dhuma irratti gombisaatti hin galu gaa maaliif oomishan barbaachisnatu oomishamaa jira jechuudha oomishni waaqayyoo barbaadu ilma isaa kan fakkaatu akka namicha arfaffaa kanatti dubbii waaqayyoo irratti hundaa'ee garaa jabaatee biyya lafaarraa adda of baasee ciniinnatee jiraachuudhaan gombisaa isa bara baraatti nama galuu barbaada kanaaf warra gombisaa sanatti galan warra dubbicha irratti hundaa'anii galgalli isaanii bareedu waaqayyo nu haa taasisu kanaaf gara kutaa kana gadi fageenyaan yoo ilaalle dhugaa nanaasisa anaan maaliif nanaasisa beektu persenteejiidhaan yoo keenye dhibbantaa keessaa harka 25 jechuudha waan biraa miti harki 75 warra gombisaatti galan miti jechuudha karaa biraa warra dhagaanii hojiirra oolchan miti namoonni sun sadan iyyuu tokkoffaanis lammaffaanis dubbii waaqayyoo jedha gadi fageenyaan yoo ilaaltan nama naasisa nu naasisa yoo dafnee dhibbantaa isaa 25 keessa galuudhaaf of murteessine of jajjabeessine nattaafu yoo jenne garuu abdii qabna maqaan waaqayyoo haa ulfaatu ani fakkeenyaan sirriitti hima dhugaa jireenyi keenya jireenya akkamiiti beektu pileenii qilleensa irra otoo deemuu tabalaashee waaqayyo isinitti hin fidiin malee bakka daqiiqaa muraasa booda maal ta'uu isaati furmaata hin qabu tabalaasheera ammaaf garuu maal ta'aa jira balali'aa jira akkasi jireenyi keenya akkasi pileenii tabalaashee oofaa jirra jaallannes jibbines matter of time daqiiqaa muraasa booda hin jiru pileeniin sun akkuma kana jireenyi keenya already cubbuun kan balleesse foon kun diigamuun isaa dirqama kan ta'e yeroof qilleensa irra jirra gaafa daqiiqaan sun guyyaan murtaa'ee sun raawwatu nuufis hin raawwata garuu amma yeroo qabna daqiiqaa ta'utu malee yeroo qabna murteessuuf yeroo qabna garaa jabaachuuf yeroo qabna kanaaf dubbii waaqayyoo akkas jedha hundumti keessan biyyoottis utuu hin deebi'iin dura har'a eenyummaa keessanii adda baasaa beekaatii gara nama isa jiraachuun ta'uun isiniif malutti dafaa as deebi'aa waan nuun jechaa jiru natti fakkaata har'a waaqayyo karaa dubbii kana karaa sagalee kana biyyoodha yeroo muraasa booda hin jirtanii ni duutu
har'a garuu yeroo qabdu murteessuuf yeroo qabdu barbaadan nama tokkoffaa sama ta'uu dandeessu barbaadan isa lamaffaa barbaadan isa sadaffaa garuu an hawwiin koo jechuusaati gooftaan isa arfaffaa kan akkanaaf taatan isa firii naqatu isa anaaf jiraatu isa ana fakkaatu akka taatan an barbaadaa jechaa jira kanaafis nu kadhachaa jira kanaaf caafa lallabaa 12:7 irratti biyyoon gara biyyootti otoo hin deebi'in lubbuunis gara isa kenneetti otoo hin deebi'in waaqa kee yaaddadhu akkuma jedhu inni kun otoo hin ta'in dura ani biyyoo isa kamii jennee akka of madaallu akka of ilaallu waaqayyo ganama kana nutti dubbata maqaan isaa ulfaata. Kanaaf maal goona amaleeffannaan jiraachuu keessaa haa baanu amaleeffannaan hin deddeebi'inaa mana keenyatti yeroo haa qabaannu waaqayyo duukaa yeroo haa qabaannu dubbii isaa duukaa yeroo haa qabaannu haa kadhannu fuula isaa haa barbaaddannu ayyaana isaatiin haa tsoomnu. Badhaadhummaa biyya lafaatiin gowwoomfamuun nutti haafuun gowwoomfaminaa seexanni hojiin isaa akkuma maqaa isaa gowwoomsaadha. Kanaaf ejjennoo akka Abrahaam ejjennoo akka Ruut ejjennoo akka ergamoota Yesuus ka qabaannu guyyaa keessumaa immoo bara dhumaa kana keessa guyyaa guyyaatti hafuura waaqayyo duukaa konneektidii akka taanu chaarjii akka taanu ameen ameen chaarjii nu barbaachisa chaarjii malee hin dandeenyu. Hamminni jallinni xuraa'ummaan bara kana maal ta'aa jira dabalaa deemaa jira. Kanaaf nutis chaarjii keenya maal gochuu qabna dabaluu qabna humna hafuuraa dabalachuu qabna dhama'uu keenya dabalachuu qabna yoo ta'uu baate nu caala asii gannu dhaa waan ta'eef nutis caallee ayyaanichaan humna waaqayyootiin caallee olaantummaa keenya agarsiisnee nama arfaffaa kana taanee akka argamnu waaqayyoo hunduma keenya haa gargaaru. Isa dhageenya waaqayyo nuuf haa eebbisu ani biyyoo isa kamii jennee mee ofaa gaafannu kadhanna waaqayyoon ani biyyoo isa kamii ani biyyoo isa kamii obboleettii koo ati biyyoo isa kamii waaqayyo baruu barbaada obboleessa koo abbaa koo haadha koo isin biyyoo isa kamii ani biyyoo isa kamii ani biyyoo isa kamii ani biyyoo isa kamii. Daqiiqaan kun nun darbiin maaloo biyyoo isa kami'an iddoo kaman jira guyyaan kun otoo natti hin dhiin carraan kun otoo nan darbiin yaa waaqayyoo waa'ee yeroo kanaa galanni ulfinni siif haa ta'u. Sagalee kee isa jiraataatiin waan nutti dubbatteef sagalee kee isa dhugaa isa bilisa nama baasuun waan nutti dubbatteef eessa akka jirru maal akka fakkaannu baruu waan barbaaddeef hafuura keetiin gara lubbuu keenyaa gara hafuura keenyaa waan dhufteef galanni siif haa ta'u. Maaloo yaa waaqayyoo yeroon kun nun darbiin carraan kun nun miliqiin amma murteeffannee akka baanu isa kam akka fakkaannu amma garaa jabaannee mudhii hidhannee humna keen guutamnee ejjennoodhaan akka baanu ayyaanni kee nu haa gargaaru. Mee lubni caalaan dhufanii nuuf haa kadhatan mee yaada kanarratti daqiiqaa muraasa. Anna faarfannaa tokkotu dur jira ture. Walitti sassaabamnu dubbii kee dhaga'uudhaaf